بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك. أما بعد، معاشر المؤمنين أيها الأحبة، أولا أحييكم بتحية الإسلام، تحية جميلة، تحية خالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتيان سودان وبلين آخرة إرقا قباب دومة دوريني سيدا ربي كينا حاسال فنو جرتو جلتي وعم مراسة إرقا كي دبرسون في إن شاء الله. ربي كينا لغمان حاسال فنو يجالا أسجلتي يو ربي في حديثة توكو إسي دبرسو في حديثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. حديثني كن كاب ولين آخرة لقما ربي كنرى حاك أنفنو ربي كنرى حاسال فنو يجالا. حديث كان كيسة رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه دام سويت الآمن أصحاب إسانيتي رب الراس هالفردا جاءني دام سلامني في جالا. إنا لنستحيي والحمد لله. قالت ربي كينيا، قالت الله وتربي كينيا راني سالفنا جاءن. ليس ذلك لك كنامتي يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام. لقما ربي كيسن الراس هالفردا جاءن أسكيست الأمس قدان ودامي رسول ربي عليه الصلاة والسلام. ربي قد لقمان سالفتشون، ربي قد لقمان كأنفتشون مالك دي حديث كان كيستي بل إنا نقدام أن جتشال رسول ربي صلوات ربي وسلامه عليه. قرتني ربي را سالفتشو يجوني أن تحفظ الرأس متاكي تيسو راجل متاكي كانت تيسو را وان إني باتي ولين متاكي كانت تيسو را وان إني باتي وليا. متانكم مال باتك آمنا ما كان كيستي وان هدو سر جرى جالا كيسوماك آموني ميرا شنن أجكيسا إني أفوري متا كان كيستي أرقم tokko ijji isa keessatti argamti, gurri isa keessatti argama, funyaan isa keessatti argama, arrabni isa keessatti argama, keessa hin jirre harka qofa jechaadha. Kanaaf qaama namaa keessatti iddoo guddaa fi iddoo ol aanaa qaba jechaadha. Kanaaf rasuuli rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi waan mataa fi waan mataan baate eegaa jedhan tiisaa jedhan kana tiisutu dhugumaan rabbiin saalfachuudha ya rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Qaamonni miiraa akkuma reef kaafne jahallee warra jedhuun jira jechaadha. Garuu akka nuti beeknutti shanii hayyoonni tokko tokko itti dabalanii qaamonni miiraa jahallee warra jedhanii jiru jechaadha. Isaanis vestibular qaama jedhamu,
vestibular qaamni jedhamu kuni it is a part of inner ear and brain. Keessoo gurra keenyaatii fi sammuu kana keessatti argamaa jechaadha. Inni kun sensii odeeffannoodha, control balance and eye movement qaama keenya keessatti kan itti socho'aadha. Sochii ija keenyaa akkasumas sagaleen adda addaa wayitaa alaa dhufee gurra keenya keessa seenu baalaansi godhee tiisaa jechaadha. Isa kana wajjin jahallee warra jedhanii jiru. Isallee yoo ta'e matama kana keessatti argama jechaadha. Kanaaf dhaamsa keessatti rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam mataa keessan tiisaa jechuun mataa keessan mootii moototaatii malee guutumatti jecha jumlamatti qaama biraatii gadi hin qabinaa, qaama biraatiin hin sujuudinaa jecha. Gama biraatiin ammallee fakkeeffattanii hin salaatinaa jechaadha. Salaata munaafiqaa san hin salaatinaa, yoo gadi jettan haqumaan rabbumaa jecha gadi jedha jechaadha. Gama biraatiin wantoonni inni baatee deemu achi keessaa ija akkuma reef kaafne ijji sana ilaalee rabbiin subhaanahu wa ta'aala nu gaafachuudhaaf ta'a jechaadha. Guyyaa qiyaamaa ijji waan laalte irraa gaafatamti. Waan ijji laaltee gartee qalbiin namaa yoo ati khayrii ittiin laalte qalbiin si jiiti, yoo sharrii ittiin laalte ittiin qalbiin si goyde jechaadha. Rabbiin warra ija isaanii tiifatudha, rabbiin nu haa taasisu. As keessatti ka dubbatame ka biraa gurra. Gurralee rabbiin subhaanahu wa ta'aala waan khayrii qabu qofa akka dhageeffannuuf nurratti uume jechaadha. Wantoota rabbiin dhageeffachuu nurratti haraama godhe, weelluu garagaraatii fi sirba muuziqaa adda addaa waan rabbiin hin jaalanne hundarraa tiisuutu rabbiin qaanfachuudha subhaanahu wa ta'aala. Rabbiin gartanii warra waan khayrii qabu dhageeffatee rabbii guddarraa qaanfatu rabbiin nu haa taasisu. Akkasuma funyaan illee asuma irratti argama. Akkuma qaamota miiraa akkasuma immoo akkuma qaamota biraa funyaanis badii dalaga. Irra hedduun namaa wantoota sammuu namaa hadoochan kanaan funyaan kanaan fudhatama. Ashiishni hedduu funyaaniin fudhatama. Akkasuma immoo akkuma naannoo keenyatti ittiin beekamu hoofen wanti sammuu namaa garagalchu. Kana keessatti illee rabbiin sodaachuun dirqama jechaadha. Akkasuma afaanii fi arrabni kunillee mataa kana irratti argama jechaadha. Keessattuu arrabni foon diimtuu baay'ee laaftuu taate tan ammoo kara feete sochootuu fi dubbii kamiifuu bu'uura taate jechaadha. Isii tana teessuulleen eeguulleen nurratti dirqama, akkasuma immoo dhugumaan rabbii keenyarraa saalfachuulleen nurratti dirqama jechaadha. Arrabni meeshaa dubbiiti. Arrabaan ala jechoota sagaleen baasuu ni ulfaata. Namni arrabni hidhame dubbachuu hin danda'u jechaadha. Haasa'u kamiifuu qulfiin khayriillee dubbachuuf sharriillee dubbachuuf meeshaan qulfiin arraba jechaadha. Gartee arrabni akkuma ati goote ta'a. Yoo ati khayriin dubbatte khayrii ta'a. Yoo ati sharriin dubbatte illee sharrima san ta'a jechaadha. Gartee arraba sirnaayyoo kan ittiin fayyadamne ta'e arrabni akka bineensa bosonaati. Miidhaa baay'ee namarraan gaha. Bineensa bosonaa yoo irraa hin dheessin yookiin yoo ofirraa hin deebisin miidhaan inni sirraan gahuu danda'u baay'ee cimaadha. Akkuma san arrabni keenya yoo hin to'atin miidhaan isaa kan bineensa bosonaa san caala. Yaa obboleessa kiyya, arraba kee tiksi. Arrabni kee akkas hin ciniinne gartee akka bofaatti akkas hin iddine arrabni kee. Namoota meeqatu sababa arrabaa kana qofaan sababa arraba isaanii tiisuu dadhabuu qofaan qabrii keessa ciisa. Bar waan arrabni isaa haamatteen
qabrii keessa ciisa. Sababa arraba to'achuu dhiisiitiin hariiroo namoota meeqaatu bade. Arrabni lollii fi waldhabbiin baay'een sababa arrabaatiin kan burqu jechaadha. Dhiigni namoota hedduu sababa arrabaatiin kan inni jigu. Qabeenyi hedduun sababa arraba tiisuu dadhabuutiin kan inni barbadaa'u. Kana hundarra immoo arraba keenya tiisuu yoo hin dandeenye khatmii namaatu bada. Guyyaa qiyaamaa sababa arrabaatiin ibidda jahannamitti darbama ilmi namaa. Laa ilaaha illallah. Akkuma hadiisa dheeraa keessatti dhufe hadiisa Mucaaz keessatti radiyallahu anhu rasuuli rabbii watadhaamaniif kuffa calayka haadha qabii jedhani arraba kana qabii jedhani qultu yaa rasuula allah وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم هاتي سهاد أبدو قرباء أكوان جتشو تيجانا سلا علمنا ما جهنمت نكفا فول إساتي رسول ربي علمنا ما جهنمت دربا ما جاء وان الرمني إسا حامتي وان الرمني إسا دليدين ألت تيجا كناف الرمني كون قامك إنك يستي إدو قداك أبدي يجاء ربي نهاتيسو كناف متافي وان متام باتين ربي أفد أو رسول ربي جاءني فأرب فأتو كيس جرى عليه الصلاة والسلام. أبا هريرة كجباسيت رضي الله عنه وقامت جاء قبرتش توكو جتش ربي دلن سيسوني دبته وتدبته كان قرتي دبيسا أصوت إيه فنو كيس انجلتين دبته سبب سنين جهنمي تدرب ما جان حديث صحيح البخاري كيستي كان فبلين آخرة الربتين تيسو نورتي درك أم إجالة ميكا كينيتو تيفنو أصوتين كنين جتشو دبدا حسواء الله ميكا كينا لا تكا كان حاسوني ربي كن دلن سيفن وعازنا الله من ذلك. رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني ربي في قياك آماتي أمني خيري هادبتو يوكين هاجل سوجان حديث نكم مال أكيكا وانت قاري مالي دبتشو أكان كم نوتي قرسيسا جالا namni tokko dubbachuu kan qabu yoo dubbiin isaa suni baay'ee waan gaarii ta'ee fi bu'a qabeessa ta'e qofa ta'uu qaba anu garsiisa jechaadha. Imaamu Shaafi'ii rahimahullah namni tokko yeroo haasawu fedhe yeroo waan tokko dubbachuu fedhe dubbachuun dura itti yaaduu qabaa jedhan. Dubbachuu isaa san keessa khayriin wanni nama fayyadu yoo jiraate haa dubbatu. dubbachuu isaa san keessa wanni khayriin qabnee fi nama fayyadne yoo jiraate cal'isuutu irra khayrii qaba. Gartee wanta afaanitti nu dhufe hunda yoo gadi naqaatuma deeman arrabni miidhaan inni geessu baay'ee guddaadha. Miidhaa arrabni fidu keessaa muraasa yoo laalle tokkoffaa dhiphina fida. Arrabnummaan kee kun dhiphina sammuu sitti fida. yoo isa to'achuu hin dandeenye wanta afaanitti nu dhufe hunduma yommuu dubbannu boodura dhiphinnaa fi rakkoo baay'ee nu saaxiluu danda'a. Wanta nuti dubbannu hunda namoota gammachiisuu fi kolfisiisuuf ta'a tarii garuu dubbiin keenya miira nama sanii miidhuu danda'a. Namichi nuti itti dubbanne nutti mufachuudhaan hariiroon kennaa fi nama sanii addaan cituu danda'a. karaa biraatiin wal jibbaa fi wal diigaa fida. Sababa arraba kanaatiin diigumsa meeqa maatii jidduutti, diigumsa meeqa hawaasa jidduutti, diigumsa meeqa biyya jidduutti. Kanaaf ikhwatal iimaan
arraba keenya asoon dubbanne dura maal dubbachuu akka qabnu yaaduun nurratti dirqame jechaadha. Kana immoo rasuula rabbiitu nu dhaame. Akkasuma rabbiin kennallee subhaanahu wa ta'ala وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا قبرتن كي يجتش هندر غاريت هاتي أكدبة اتهمي جاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربنا علما لقمت شيطان قدو إساني نبلسا جدو إساني نفالسا لقمت شيطان كن إلمنا ماتيف دين إفقالاته هين جاء رسول ربي عليه الصلاة والسلام يا ربي ورّا ما تابوتو تيسي أربو في لتيفتو يا رب نتاسيسي أبا ربي رحمة ساقول إمالي الربتيسون هدو الفاتو بلاين آخرة ميسا وبوت دبي بايسو سببون أكنو ما نكنوتي وان فرينك أمني أكنو حاسو نتاسيسو ما إني كان إمونوتي إرالتو بشو دندينو ماليني توكو أكنو ما نموت قمتشيسو في كل فشيسو في دبجولا نموت قمتشيسو في فشيسو دبي ميك دبتا أول نموني نو حاجة جنجنة نموني نو كل فنجنة حاسون يتكنو ما مالا يعني نو تحساول كانوا تمو كيلو رنكين كرحماني برد كيلو قداك بان هدو تجرو يا ربي رانو تيسي رسول ربي حديث كيست عليه الصلاة والسلام إيه بدي إسانيا إيه بدي إسا كان نموت إتين كل فسيسو في جده دبي إسا كيست كجيب دبتو أمونينا ها كل فنجده حاسو إسا كيست كجيبو كان حاسوا أولو إيه بدي إسا إيه بدي إسا إيه بدي إسا جل أرد الدبين رسول ربي عليه الصلاة والسلام بلان كن هندي بلا الربا نفو يجال يا ربي الربا كنا حركة كنا تديبسي بلا الرمني ديمون هندر يا ربي نتيسي أكسو مغرتي وان دغان هندا حفرسو وانتي حاسو بل أداف نما كاكاسو بدي الرباتيف نما ساتلو وانتها دغان هندا سون قدتين لغا دمو درا سودانين بافتين سون باتين دبرسون حاسون أكد مفاتت اللي ميد أنا مر نم سرتي كبا معسيتا أكموان دقيت هندا دبرسو جرجرتو مقاكي غاري اللي أبدا كجيبا سينجي أنا انتو فتمت كناف وانت قررتي نببسو هندا دبرسو ندرا قد الأبنى لالون ترك أما يجالا كان أمو أمانتي كينيتو نو أججا كناف ربي نور رقرتي متافي وام متان حمد هندا تيسي ربي الرسال فتو ربي نو هاتاسيسو إني برا قرتي قرافي قرتي وان إسا والقبطو يا رسول ربي كان الرافتيسو قرافي وان قرادا والقبطو obboleessa kiyya waan nyaattuu fi waan dhuydu lalladhu jechaadha asirratti garaa kee haroon godhin haroo waan gaariillee waan badaallee ittuma gad darban huura manaa yoo arhanillee harumatti gad darban garaa kee haroo miti waan gaarii waan rabbiin halaala sii godhe itti gad darbii kanaani rabbii keetiraa ittiin qaanfattu waan rabbiin halaala sii godhe itti dhugi eeggadhu waan nyaattuu fi waan dhuydu laa ilaaha illa allah takkaa waan nyaatteetii fi waan dhuydeetiin gaafatamuu teetta jechaadha amantii islaamaa keessatti rabbiin maal nyaachuu akka qabnu maal dhuguu akka qabnu hundi isaa rabbiin nu bayyansee jira jechaadha halaalillee ifa galaadha haraamnillee ifa galaadha waan dhuynurraa waan nyaannurraa waan qaamaaf nuu ta'u waan qaamaaf nuu hin taane hunda
kan addaan baafateetiin nyaatuu fi dhugu sihii jechaadha. Kanaaf inni biraa du'a yaadachuudha. Halkanii guyyaa du'a ofirraa osoo hin fageessin ufitti dhiheessite uf gamaggamuudha jechaadha. Osoo guyyaan gamaggamaan dhufne yeroo hunda sa'atii hunda uf gamaggame ani eessa jira jedhi uf gamaggame. Ammata osoo duuti nan dhufte an qophii akkamii qaba jedhi uf gamaggame. Du'a ofirraa hin fageessin du'a yaadadhu. Eega yaadatte ammoo waan isiif ta'uun kurfaayi waan isiif ta'uun uf qopheessi. Kana Rabbi irraa saalfachuun subhaanahu wa ta'ala qabrii yaadachuudha du'a yaadachuudha. Irra hedduun namaa du'a ofirraa achi fageessee ilaala. Laakiin ammoo isiin kaluu itti jirti. Kanaaf Rabbiin warra gartee du'a tana qabrii tana yaadatee qalbiin isaanii jitu Rabbiin haa taasisu inshaa Allah. أما اللي رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمتشي آخرا فيه آخرا قند بوداسا قند يوسي اتأجلك أنا أجزديبون هنجر قند تنا يعادته جرودنا تنا توتينا آخرا نما دقت شيفتو ترك زينة الدنيا بلجي دنيا تنا ديسي آخرا يعادته نقمت رب الراك عن فتيج الرسول ربي عليه الصلاة والسلام آخر آيات تجون توبة سجل جرسايج آخر آيات تجون قرتك أنا نيجرو الدنيا تنا وفدوبة إيفتي آخر بولوليون نقمان رب الراك عن فتشوت سئمر سأجج كناف ربنا الروان دقهت فجد ربنا هاتاسسو وان دبنو كيستي وان دقينو كيستي أنا في ربنا هاجلو كان فيديو تنسمرتي قبابسا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.